Ashamar ka fuudhee jirra jirtu hordoftootaf kabajamtoota YouTube chaanaalii kiyya jalatti argamtan marti keessanuu bakka jirtanitti nageenya kuusinaa qaqqabu isiniin jecha ani nagaa kiyya qaba isinis akka nagaa qabdanii abdii rabbiirraa qaba isinirraa badee jira dhiifama naaf godhaan isiniin jedha akkuma beekamu waayifaa tuna rakkisee waayifaa malee wanni hojjetan hin jiru. Hedduu takka waayifaa na rakkisee jira hoo isaa muqatiisaa ala iddoo waayifaa jiru ala dhaabbadhee maal jedhee akkuma kana dura isin beeksisetti natti mijatu waan ta'eef kanatti isinirraa badee dhiifama naaf godhaa isiniin jedha ijoolleen immoo na gaafattanii maaliif baddee maaliif akka duraanii viidiyoo dafteen gadhiistu warri naan jettanii ani YouTube kiyya kan duraanii aaree osoo hin taane natti mijachuu dideeti. Rakkina waayifaati waayifaa malee homaa godhuu hin danda'u kanatti isinirraa badeen isiniin jedha dhiifama naaf godhaan isiniin jedha warri immoo subscribe naaf gootanii hedduu takka isin galateeffadha anis siraatan akka duraanii irratti hin hojjennee ani an duraanii aaree osoo hin taane anumatti mijachuu dideeti tokkoffaa mana namaatii lammaffaa muqatiin bakka kana jiru dhugaan dhiifama naaf godhaatu humnaa ol dabalee jira. Kanumatti nasirraa badeen isiniin jedha dhiifama irra deddeebi'ee dhiifama naaf godhaan isiniin jedha warroonni koomentii keessan isiniif hin deebisne illee ni jira dhiifama naaf godhaa asumaanii irra deebi'ee isin ilaalee isin deebisaa warri immoo deebisee isin jira erga tokko isin deebisuutti anas narraa kaasa dheetanan guyyaatti nama sadii deebisee baqa guyyaa lammataa immoo deebisaa fi akkasitti deebisan isiniin jedha dhiifama naaf godhaan isiniin jedha asumaanii kanatti aansee immoo waa xiqqoo waan dubbadhuun qaba namni kamiyyuu waan itti dhagahame yookaan waan taazzabe yookaan waan yaade wanni kun maaf akkana ta'e maaf akkana ta'uu danda'e maaliif akkana godhame akkana godhuun bu'aa maalii qaba kana raawwachuun bu'aa maalii qaba kan jedhu namni kamiyyuu ni yaada horiin kan gargar baane nuyi yaadan jechuudha isinii galee namni xiqqoo ni yaada waan badii tokko illee duubatti deebi'a waan gaarii tokko hojjete waan badii tokko immoo adda baasee beeka jechuudha horiidhaan kan adda nu baasu kana yoo waan gaarii fi waan yaraa adda wallaalle immoo waan horiidhaan adda baanu hin qabnu akkuma horiitti ilaallamna jechuu kooti innis maalinnaani torbee darbee keessa micayyoo wayii akkasatti abbaan mana haadha manaasaa akkasatti gamada elektirikiitiin viidiyoo waraabatee akkasana osoo adartuu osoo amantaadhaan adartuu osoo baqa namni waaqa ol ta'e hin jiru osoo waaqan isa adartuu akkasatti qaxaqaxaa ture viidiyoo waraabe har'a immoo kan isa caalu oroo dhageechuu hedduu takka nama aarsaan akka kootti dhiifama naaf godhaatoo asirratti wanni haasofnus dhabamee miti yookaan immoo wanni hojjennus dhabamee miti tokkoffaa yoo waan haga beektu sana namaa dabarsite namni amma ta'e sii dhagaa laata parsantuma 5 illee parsantii 2 illee sii dhagaa laata kan jedhudha malee waan kana haasa'u yoo nama du'ee fi waa'ee nama du'ee fi waa'ee viidiyoowwan akkanaa kanarraa dubbachuun barbaadu maaliif jennaan bakka maal gootaree dhama raasu jechuudha nama tokko itti himtaa hin gorsitaa namni waan argisan irraa immoo barachuu danda'a duubatti deebi'uu danda'a nuti eegaa waan kaleessa ta'e irraa waan kaleessa ta'e sana itti deebinee immoo waan biraa kan hojjennu ta'e kun bu'aan qabu akka kootti horiidhaan tokko jechuudha namni eegaa waan kaleessa ta'e san har'a immoo kan isaa olii kan hojjetu ta'e akka horiititti ilaalaan akka kootti innis maaliin innaani irra caalan duraani badii kana kan caffaraatii turan yoo yanaa sa'aa turan ijoollee Saawud Arabiyaa jirtu Saawud Arabiyaa irraa immoo biyyooma hundumattu babal'achaati deemaa jira Saawud Arabiyaatti kalee akkas ta'e har'a immoo Dubai takkana ta'a Bormo Cairo takkana ta'a iftaan immoo bakka biraatti akkas ta'a jechuudha innis maaliin innaani
mucayyoo akkas goote viidiyoolee nagarre garuu ani oduma namaati qabatamaadhaan wanni viidiyoo argeen jiru yoo dhugaa ta'e jedhee hoola moosadi engadda dhagee engaddan arge viidiyoo sana yeroo haasaane kaleessas nan dhagee har'as nan dhagee viidiyoon namni haasa'uun dhagee malee ani viidiyoo sana akkasitti nagarre sinii galee kanaaf kan dafee dubbachuu diduwani waa jechuudha kanaafuu yoo dhuguma taate yoo dhuguma dubartiin tokko nama dhiira tokkorraa qaama isaa kan murtu dhuguma ta'e ani dhugaa garamitti akka deemnu gaafinatti ta'a kooti garamitti akka deemati jiru gaafinatti ta'a ofuma kiyyaa maal akka hojjechaati jiru maalirraa akka jiru dhugaa rabbii hedduu takka mataana dhukkubsan siniin jedha inni kalee akkas godhe ati immoo kalee har'a ugaa waan badii guddaa kana hojjettu anan beeku dhugaan siniin jedha kan mucayyoo sanii dubbachaa jirra har'a immoo takka immoo gadi baatee ilma dhiiraa gaafa akkana gootu mee maal sinitti haa fakkaatu እንደውም ጊዜ ተኩ dhiifama naaf godhaato warri dhiiraa badiin qaban jechuun kiyya atofii keetiif dhatte atofii keetiif kadhattaniiti barkanii rumtani bakka kadhattanii teerumtani yoo hojjettan ofiif daggastanii ofitti fuusistan malee sumanii takka fuudhee isinin fuudhu jechuudha yoo biyya abbaa keetii ta'e malee warri biyya alaatti wal fuutan kuni sumanii takka diraama takka baasee riyaala takka baasee dhiirri si fuudhu hin jiru ofii keetii koshiina namaa hojjetteeti kan dhiira fuutu ofitti jechuudha gaafa inni immoo waan tokko godhe akka kana goota gaafa barbaadde immoo bakka biraa dhatta inni immoo gaafa bakka sana dhatteedha akkasitti iddoo keetirraa wayaa si fuudhe si garafa jechuudha akka harreessan jechuudha sinii galee kanaafi ani akka yaada kootitti dhiirri xifaatii qabadhee yaadu hunda'u isini kan xifaatii qabu akkamitti dubartiin dhiirarraa akkas gooti waanuma fedhe haa balleessu bakka inde isa akkas goote isarraa qaama isaa murtee siisii tola borummoo sumarraa maddii kee deemes irraa qafafa isa akkasitti torutti irraa murteessa simmoo maddii keetirraa si qafafa akka nama midhaan baakaa yeroo biddeenis tolchi qixxaan namaa biroo wayiitis tolchi akkam godhani yeroo baaka'e yookaan yeroo si jalaa dhodhooye akkam goote ijoolleen dubartoota bakka baaka'e sanirraa ciccartasa akkasitti sin ciccaran borummoo kana arguuf teessan hundi keessanuu jechuudha borummoo dubartiirraa abaluuni akkanatti akkana godhe jettanii waanuma dhaga'uuf jirtan kana inni raaffatina ani jedhu dhiifama naa godha wanni na guggubu maan seete bakka Oromoon itti baay'atu rakkina itti baay'ata gadadooti itti baay'ata falfala sinitti baay'ata badiitu sinitti baay'ata wal awwaalutu sinitti baay'ata wal tawaarraduu urdatii wal godhuutu sinitti baay'ata maal taataniiti maa amma waan gaarii walii hojjettanii waan gaarii irratti hin mul'anne waan gaarii walii hojjettanii waan gaarii tokko waliif mul'istanii maa isarratti mul'an akkamitti waan akkanaa kana hojjetta akkamitti inde isarraa akkas goote ati boru eessa seenta waaqa seenta moo lafa seenta atis kolaafamte innis kolaafame wal qixxaattan ta'echan bakka yoo lubbuun jiraate yoo lubbuun isaa ba'e silaa ajjeeffatte ani dhiifama naa godhiitoo dhiiras ta'e dubaras ta'e namni nama ajjeesu namni nama dararu ana biratti gootamti goota jechuun nama badileessi tokko dogongora isaa sirreessitee karaatti deebista yoo siif ta'u baate immoo dhiistee biraa deemta kun ana biratti nama beekaa nama jabaadha ande dhiirri tokko yoo si balleessee waan barbaade si godhe dhiistee biraan deemtu yoo dubartiin takka immoo deemtee waan biraa kan hojjettu nama biraa wajjin akkas godhe dhiistee biraan deemtu dubartiin guuttee maal ande ishii tokko bakka shanitti baqaqee akkuma dubartii takkaati hudduu takka baattee deemti isin maaltu akkana isin godhe isinuma waanuma baalagee waa'ee bilginnaa isinirraa mul'atu ijoollee Oromoo tan wal qabee wal faxaffatee wal qalu isinum tan urdatii wal godhu isinum kan hudduu keessanirraa fuutanii to'as baastanii obboleettii keessan haadha keessan dubartii akkana godhu Oromoo
bakka isin jirtan Saudi Arabiyaattis kana kanatti gadadoo fi makaraan baay'atee jiru isintu baay'atee jira amma immoo Kaayiroo irra jira amma ijoolleen Oromoo dhaggeeffadhu kinoo Kaayirootti immoo waan hojjechaati jirtan kan as Dubaayittis jammaramaati jira hojjechaati jirtan hojii keessa sinii galee takka Baangaalii wajjin tasaasa'ee tanan Paakistaanii wajjin tasaasa'ee tanan dogongoree tanani guyyaa tokko akkana godhee tanani akkana ta'ee amma akkaman godha as baatanii ligaagi keessan xaragattan biyya irratti sinii gala kanaafi ani dhiifama naa godhaato diqaala kinoo akkanatti diqaalan baay'ateeti an maqaanu nyaattan jechuudha diqaala keessa walitti guurtanii kutaan kutura keessa walitti guurtanii maqaanu nyaattan dhiiras ta'e dubaras ta'e kan ofii dabarsuudha bifa 50 baasee jiru meeqatu jira mataa ofii gadi qabatee ilkaaniin kolfee garaatti osoo aaroo osoo rakkatu dhiira meeqa kan hojjetatu jira dubartii meeqa kan hojjetattee of jijjiiratu jirtu likiskisiin diqaalaa kutaan kutura kee asii fuudhamtee achii fuudhamtee dhalattee immoo akka kana kinoo kan hojjette sii gala yoo inni dhiirri kee abbaa manaa keeti ka heerumte bashitaan si hafuudhu bakka 50 bakka 60 dhaqxe ati immoo bakka 70 dhaqxu deemte maaltu si daangessi deemi bakka 70 bakka 30 maaltu si daangessi inni akkas godheetti aan kana goote hammaqaanu nyaattu akkanatti dubartiin Oromoo ilma Oromootirraa akkana goote miidiyaan kun kamsi gabaasu qaba miidiyaan kun sini haa gabaasu bareedina keessan kan yoomuma buqqee mataa keessanii kun yaani banaa ta'a duudaa ta'e akkanatti jiru kun hin barattanii sabuma Oromoo sabuma Itoophiyaa bichaa dhudhaan baqatee too biyya namaa jiru biyya baay'ee jira bara baay'ee jira meerree kan akkanaa meer moo miidiyaan isaanii addaani Facebookin isaanii addaan hin mul'atu isinuma maaltu har'aammoo mataa fi hudduu fi bakkuma hundumatti ila faanni keessa raammoo qaba arrabni keessa raammoo qaba sammuun keessa raammoo qaba isin sawunnatiin qaamni keessa muulu raammoo qaba isin hin teechu isin nyaata jechuudha yoo barbaadanii dubartii akkasan qaxaqqaxxanii as agarsiistan okay isumaayyuu wayyaqa laalleetuma bira dabarra haga qanii namni si laalee sitti kolfa malee waan taatuun qabdu san jechuudha ati namuma sanii dabaddabamtus viidiyoon keetis ba'u dhiiras haa ta'u dubartiis haa ta'u qaamuma namaa qabda waan ta'eef homaa rakkinan qabu har'a immoo hancaaluu dhufe maal jedha isinitti fakkaate waan tokko isinitti himaa akaakilee kiyya tokko akaakilee kiyya dhaqqabadhee ture galata rabbiif haa ta'u yeroo dhiyoo keessaa kan yoo xiqqaate waggaa 15 irraan 15 16 17 irra taa'alata ergaa du'anii kanarra taa'edhan waggaa isaan du'anii garuu dhaqqabadhee jira gaafa ati waa balleessite maal godha seetan haga si qabatee si goobsanitti yaa kormakoo maqaa si waameti yaa kormakoo siin jedhee kokkolfa haga si qabatu sanitti jechuudha haga si qabatee waan ati balleessite sana si gaafatee si goobutti akka ati jalaan kaanne yaa kormakoo siin jedha haga si bira ga'utti isinis kaleessa kan hojjechaa turtan viidiyoo dubartii waraabdanii dubartiinis immoo dhiira waraabdee okay kuni okay waa hundumaayyuu kan viidiyoo dubartiitis baastan rakkinan qabu hundumtuu obboleettii qaba haadha qaba abbaa manaa haadha manaa qaba rakkinan qabu garaagarummaan qabu ati hilliinaan kee mataan kee akkasitti dhagaamu hojjetteerta waan ta'eef mul'atee baqa tinuma irra darbu garuu abbaan sun saayikooloojii isaa dhukkubu malee warra dhiirratti soo ta'e akkas gootanii rakkinan qabu har'a immoo kan caalu qaama dhiiraa murtee dubartiin akkasi ati eessa baakee akka seentu na dhibee barboode borummoo maal jette naan jedha yoo warri dhiira jechuudha
yoo warri dhiiraa akka nama gombisaa beektanimi gombisaa gaafa gombisaa ijoollee baadiyyaa gombisaa biddeen tolfannu biyyeerra hojjetamu kan gombisaa gaafa hojjettee raawwatte eelee toggaa lakkaawwattu akkam goota hin qaffafta isaa yoo eeleerra darbee hin qaffafta yoo akkasitti warri dhiiraa sin qaffafuu baate taazzaba ganaa tawaarraddan hundi keessa urdati maaliif sinitti fakkaata urdatiin keessanii hin dhumu sinin dhumu waan ta'eef hin bartan waan ta'eef sammuun qabdan waan ta'eef tokkorraa gadadoo bara malee waan biraa hin baran kanaaf ganaa warra abasaa akka bishaanii mataadhaan seenaa akka tsabalaa xammaqe warra makaraa akka tsabalaa xammaqe isin bichaan argeen kanaaf urdatiin keessan jaalattees jibbites sinirraa nafa boruuf iftaan immoo dubartii akkas gootanii as baastanii abaluun akkana godhee bakka yoonkan immoo diiminaan guddaa kuni waanuma jiru oosaan kanan goone warri dhiira taazzaba faashina baastanii inde osoo biyya keessa ta'e hoogganamee inteessi niqaata jedhamtii bara ani dur xiqqoo ta'ee jechuudha gizee tokko hoggaasan magaalayyuun deemnu yaani xiqqashuu taanee kanan dhagee akkanatti akkana gootee dubartiin gabaadhaan marsiisanii abbaa manaatti isheetirraa akkanatti qaama murteeti mataatti mormatti hidhanii fi gabaadhaan marsiisanidha. Duraanan dhagee ammaa miteen yaani yeroo namni jedhu dhagee malee argeeti miti. Kanaaf osoo biyya ta'e qaata jedhamti. Biyya namaa waan ta'eef innis homaa biraan qabu waan ta'eef namni biyya namaatti deemee wannoo xiqqoo rakkisaa waan ta'eef hin teecha nyaatti amma. Siigalee gongumaayuu warra dhiiras ta'e warri nama darartan warri walirratti rakkina uumuuf yaaddan boruuf iftaanti rakkinni mataa keetti irratti dhumuuf yaada. Yoo abbaan manaa keessiin taane gadhiisii biraa ba'e. Yoo haati manaa keessiin taane gadhiisii biraa ba'e. Biyya namaatitti waliin dararina. Biyya namaatitti rakkina walirratti yaadina. Biyya namaatirratti waliin awwaalina. Biyya namaatirratti waliin tawaarradina. Waliin naaffesina. Takkaayyuu zayitii walitti naxxanii, takkaayyuu bishaan daffaa walitti naxxanii. Amma immoo kanaan dhuftan. Kanaaf please yoo sinii danda'ame kottee teetiif afaan ta'e walitti qabadhu taa'e. Hojii biyyaa baate hojjetadhu gali biyyatti waan barbaadde ta'e. Rakkinni soo biyyatti si quunname sirraa bareeda waan ta'eef. Siigalee waa hundumtuu biyya ofiitiin tolti waan ta'eef maatii ofii biratti tolti biyya ofii biratti tolti waan ta'eef hojjetadhaatoo galaa biyya keessanitti waan barbaaddan ta'a. Namni si daangessu hin jiru. Biyya namaatitti walin rakkisina. Biyya namaatitti walin tawaarradina. Arra mucaan kun osoo lubbuun ba'e namseesi garaa si nyaattu meenatti. Mee isinumti ijoolleen Oromoo nama tokko harka keetiin akkana gootee osoo wanna tokkorra ta'e jechuudha. Garaa si nyaattu. Garaa si hin nyaatu mee osoo akkana godhuu baadheettanii booda hin gaabbitanii. Kanaaf maaliif rakkina walirratti hawwitan? Hamma sammaa gaarii waliin hawwitan, maa guddina waliin hawwitan, akkanatti guddanna walimaan hawwitan. Mana tokko keessa teessanii ollaaf mana tokko maddeetti walitti galtanii waliin jaalattan himsen. Nama wajjin bishaan takka dhuguu hin dandeenye dhabarsen. Maaltu akkana sin godha? Maaltu gadadoo walirratti yaada sinin jedha? Okay, mucaa kana har'a hundumtuu gara hojii ofii deema. Rakkatee guyyaa lama ji'a tokko ji'a lama yoo ciise bishaan itti kennaa jirti. Hinde guyyaa tokko guyyaa lama fincaa oo dadhabe mucaan kun mee hilliina kee odoo obboleessa kee ta'e maaltu sitti dhaga'ama? Obboleessa kee osoo ta'e jechuudha. Akkamitti abbaa manaa kee ati wajjin nyaattee dhugdee wajjin ciistee waan barbaadde wajjin raawwatte akka kana badii kan hundumaa irratti raawwatte. Abbaan fedhe waan fedhe haa godhu. Waan barbaade haa godhu. Biraan deemtu. Hinde abbaa barbaade wajjin jiraachuu dandeecha. Maaltu si daangeessa? Yoo barbaade immoo akka isaatitti deemu barbaadaadis deemu. Inni yoo dubartii 10 bira dhaqe dhiira 10 bira deemtu maaltu si daangeessa? Kamturra salphin.
isa akkas gootee isa kolaaste atis boruuftaanuma kolaafamta dhiira nargattu bar silaa hoo maquma kana dhiira bira dubartii bira dhaqeettee akka kana isa gooteemi ati immoo haguma saasan jechuudha haguma inni wanni si bira jiru sanuu hin argattu bar namni si ofamanii si bira dhufu waan ta'eef kanaafi ani waan siniin jedhuun qabu Rabbiin akka hojii keessanitti hunduma keessaniif waaqa hunduma keenyaaf akka yaada keenyatti akka hojii keenyatti nu kenna waan ta'eef omaa rakkina qabu ani osoo abbaa manaa fi wanna barbaaden irratti godhe dhugaa Rabbi bishaan dafaallee itti naqu zayitiillee itti naqu waanuma takka isan dararu dhiisee biraa deemu maalibbo dhiisee biraa deemu bakka maal rakkoonsa inde mee fakkeenya faadhi abbaan keessan gaafa wal lolani haadhi keessan eessa deemti mana warra ofiitti deematti ba dur warri haadha abbaan keessan akka ammaa jirtan kana amti jechuudha wal lolanii beekani haadha abbaan keessan eessa deemti haadha abbaan keessan teecheti isa qala'oon kan isan ajjeesoon kan isan rakkina rangaan jettu ba oggaa wal lola sana deemti oggaa seexanni sun lolli sun hundumtuu tasgabbaa'e ni galti mana isheetti ani kanaadha kanan baradhes kanan beeku jechuudha malee wal jala deebi'anii waan akkanaa badii akkanaa walirratti raawwachuu jechuun dhugaa rabbi birattis nama birattis nama salphisti kanaaf waan akkanaatirraa of eega yoo sinii danda'ame jechuudha walirratti rakkina hawwina maaltu si akkana siin godhe maal inde innis dhiira atis dubartii yoo dubartii bira dhaqe ati dhiira biraa argachuu dandeecha yoo dubartiin haadhi manaa keessuun si jibbitee nama biraa jaalatti dirqaman qabdu bar atis dhiisito dubartiin guutte kootumeesi an onde gizi amma ko dhiiratu sin kadhachaa jira moo dubartoota kadhachaa jira mee natti maay warra dubartoota ta'e naataadha atis maaf ishirratti badii raawwat innis maaf badii sinirratti raawwat wal jaalattaniiti kan wal fuutan haadhi abbaan keessan giddaaja walitti sin gurgure ofii keessanii wal jaalattanii wal fuutan namni ofii wal jaalatee wal fuudhe namni ofii wal jaalatee walitti dhufe akkamitti rakkina walirratti fida akkatti walitti dhufta san hin beektani maaliif giddaajan abbaan kee haati kee maatiin kee kan qabeetti si gurgure jira ofii keetiif barbaadde dhattee bar bakka ofii keeti barbaadde dhattee maaf rakkina isarratti uumta maaf ishiirrattis rakkina uumtaa ta'u maaliif ta'uu danda'e kun hin barbaachisa dhugaa hedduu takka nama gaddisiistu kanaaf ijoollee Oromoo please maqaa warra keetiin nyaatin maqaa biyya keetiin nyaatin walumatti maqaa saba keetiin nyaatin Itoophiyaa jedhamna akka biyya namaa jirrutti nuti wal qooda malee Amaaraa Oromoo maali jennee nuti wal qooda malee Oromoo keessas namni tokko waa balleessu Amaaraa keessas namni tokko waa balleessu Itoophiyaawidha jedhamna hundi keenya biyya namaa kana keessatti yoo wanni badaan tokko sirratti raawwate jechuudha sinii galee bakka jirtanitti akka kabajamtanii jiraattanii kabajamaatoo of kabaja wal kabajaa jiraadha akka kanatti wal salphisina mee amma doktoroota kaashi mana hakimii achitti dhaqe kaayiroo dhaqisen doktoroonni sun maal jedha mee maal jedha natti hima doktora biyya keetiitii miti bar doktora biyya namaati Itoophiyaawwitu irratti akkana raawwate jedha maaliif micayyoo wannootti namtichi sun qalee abiddaan gubee sana maa isa boocharre ofii keessanii wal bobeessa jirtani bar osoo nama biyya ofii ta'e akkana naman godhu kinoo kana badana zeegaa namaa heerumu enna isin kan wal fuutanii wal heerumtan maal wal godhaati jirtan maal wal irratti raawwachaati jirtan maal wal godhaati jirtan rabbi hundumaayyuu kifuu namarraa haa qabu wanna gadhee namarraa haa qabu qalbii isinitti haa deebisu qalbii isinirraa fuudhee isin keessaa balleessi kana rabbiin isinitti haa deebisu waan biraa waan isiniin jedhuun qabu kanaaf filis hundumti keessanuu sammuu keessan bakka jirtanitti ooppiin godha waan biyyaa baateef waan manaa baateef hojjeta dhuftu biyya keetitti gali mee biyyumatti wal fudhaa gala waan barbaadda wal godhaa biyyatti tokko kana warri immoo isinitti mijatee biyya namaatti akkaataa isinitti mijatee jiru isinitti mijatee to'ii
wajjin jiraachuu hawwitanii wal kabajaa jiraadha. Jaalalaan akka walitti dhuftanitti wal jaaladhaa jiraadha. Yoo ishiin balleessitillee wal gorfadhaa, hiriyaa qabda walitti waama, wal gorsa tasgabbaa ta'a. Hinde yoo inni gachiise zayitii dafistee ittiin hin kaatini, yoo inni gachiise halbee qarattee ittiin kaatini ta'u wal gorfadhaa. Maaf akkana na goote jaalalaa walitti dhufne ofuma keenyaaf kan walitti dhufne namni walitti nu fideen jiru waaqa bichaan nu gedduu jira. Har'a maaf akkana na goote dhini yaada gaarii isaaf dhiyeessif innuyyuu karaatti deebi'uu danda'a. Halbeen namni karaatti hin deebi'u, zayitii itti naqxee namni karaatti hin deebi'u, bishaan daffaa itti naqxee namni karaatti hin deebi'u. Sinii galee dubartii irraa akkana wayaa fuutee garaftee laalaa maanna'u sibaaggoo elektrikiidha laala itti ol fuute atis boruuf iftaan dubartii sitti suxxun jiru anas akkanuma na godha siin jetti waan ta'eef atis kolaafamteetuma jiraatta dubartuma takka wajjin jireenya godhachuu hin dandeechu. Kanaaf dhiiras ta'e shamarran please yoo isinii danda'ame sammuu keessan kana bana yoo isinii danda'ame jechuudha. Kanaan booda dhiirris of amaneetoo dubartii wajjin jiraatu. Ammaan booda jechuudha yoo wal lolanii diingata walitti illee bu'anii gaafa walitti lolan sana wal lolanii bulan sana dhaabbachiisatti bula jechuudha. Dhaabbachiisatti bula doo gadi hin ciise maal godhare waa lafa godhanii itti qollofatanii tooyi jiraatanii miti. Qaama isaati santu itti mul'ata aanarraa akkana ta'e kan. Kanaaf osoo hirriba rafin bulaa jechuudha of eeggachaati. Kanaaf rakkina sammuu kun namni hirriba guyyaa tokko rafu rakkina sammuu rakkina sammuu walirratti hin geechisina. Wal kabajaa jiraadha akka walitti dhuftanitti akka wal jaalattanii walitti dhuftanitti jaalala keessanii itti fufaansin jedha. Haga beekuma kiyya kan kanarraa hafe immoo an booddee immoo waan kana olii nutti fidina mee nurraa dhaaba. Mee waaqa laala dhugaa namni hundumtuu amantaa qaba waan ta'eef waaquma amantaa keessanii nurraa dhaaba waan akkana. Yoo isiniif danda'ame wal jaalattanii walitti dhuftan jaalala keessanii itti fufaa. Yoo isin hin danda'amne ta'e adabadhaa ta'a galaa biyya keessanitti waan barbaadan wal godha. Biyya namaatti gonkumaa akkas waliin godhina. Biyya namaatti akkana ta'anii, biyya sanitti akkana ta'anii, Saawudiitti akkana ta'anii, Dubaayitti akkana ta'anii, maalitti akkana ta'anii. Maasii godha maquma si balleessuu malee. Kanaaf yoo dhugaa taatee raatte Rabbiin isa sisaa fayyisu fafa jalaa isaa baasu Rabbi waan akkanaa nutti hin deebisee nu hin dhageechisine qalbii libboona siniifaa kennuun siniin jedha. Of eeggannoo godhaa hundumti keessanuu nama akkamii wajjin jiraadha. Tokko tokko seexan itti hirkatee dhiiras ta'e dubaras ta'e kan raaku jira. Sunii gala kan seexan itti hirkatee raaku jira. Kanaaf of eeggadhaa namni nama wajjin ogaa jiraatanii dura keessa namaa kaata namaa hubadhaa. Akkasanitti wajjin jiraadha hin jedha. Rabbi rakkinarraa isin haa qabu gaarii isinitti haa qabu. Har'a si'aatii kanatti dhugaa dhiifama naa godhaatu. Itoophiyaa biyya jechuudha biyyatti jechuudha. Dhaltanii kaargoodhaan dhaltanii kan abbaarraa dhalte hin beekne an abbaa feete hin beekne kaargoodhaan biyyatti ergitanii jirtanii biyya guutee jira. Baangaalliin biyya jira. Paakistaanin biyya jira. Indiin biyya jira. Arabni biyya jira. Sabni dhabame hin jiru daa'imni Itoophiyaa jechuudha. Sinii gala yoon kan rakkadhuutis dhali. Daffaramiitis dhali. Fedhii keetinis dhali. Garuutuyyuu ani kana jechuun nama arrabsuudha osoo hin taane tokkoffaa kan fedhii keessaniin akka barbaadan taatanii gaafa rarraggii seentan immoo maafan akkana ta'ettee ganaa kan gaabbitu jechuudha. Osoo durumaan dursa jechuudha gaafa dhufnu san yaa bikiyoosuma mana takitti ijaarradhee warra kiyyaa akkana godhe maatii kiyyaa akkana godhe jettaniiti kan dhuftan. Afara dibee fakkaatanii qoraan gurguruurraa kaboota gurguruurraa kasala gurguruurraa namni osoo afaa gurguruu biyya arabaa dhufe hin jiru namni osoo qoraan gurguruu biyya arabaa dhufe hin jiru
namni osoo kasala gurguruu biyya arabaa dhufen jiru waan kaleessa hojjechaati turte sana gaas geeche irraafattee jiru. Gaafa gongoo uffatturra gara sharaatti jijjiiramti. Qamisa irra gadee inde haga biyya arabaa dhuftutti bar paantii malee turte hin jirtanii isin paantii osoo hin uffatin qamisuma bichaa gad uffatanii kan nuurtan hin jirtanii waan kaleessa keessa dabartan san hin raaffattanii as geechanii kanaaf rabbi isinitti diina sinii gala kanaaf kabajaa namni hundumtuu jechuudha yoo kabajaa qabaatte yoo kabajaa keessan ofitti gootan dhiiras ta'e dubaras ta'e jechuudha waa hundumaa wanna dhabdu hin jiru galgala jechuudha harkatee jirti hundumtu kabajaa kee ofitti godhiitu hojii kee hojjetadhu hojii biyyaa baate waan ta'eef dhiira wajjin jiraachuun dubartii wajjin jiraachuun ni danda'ama rakkina hin qabu inni naqqaban inni kaatteen naqqabanne hojiidha waa takka harkaa qabaachuudha malee wanni hundumtuu ni dhaqqaba wanni hin dhaqqabamne hin jiru garuutuyyuu si'aatiin har'a akka barbaadde taate waan barbaadde gochaatu turte yoo hojjette akka barbaadetti balleessati turte kan hin argattu boruuf iftaanitti kanaaf si'aatii keessanitti fayyadama yeroo keessanitti fayyadama kanatu irra bu'aa sinii qaban siniin jedha ani akka yaada kootitetti waan hin taane irraa of eegaa maatii keessan gattanii obboleessa keessan rakkina irratti gattanii haadha keessan rakkina irratti haadhi kanaati keessan ko Kursi nyaatee dhiyaan erba guyyaa toota akka nyaatee ooltu jira ba. Dagattanii kan bilbila illee bilbilleef. Qamisii takka waggaa lama waggaa sadi kanaati keessan uffattu meeqa keessantu jira. Haadha si dhaltee dagattee biyyatti dhaltee dhuftee jechuudha. Haadha keetirratti maatii keetiin daa'ima kee gattee kan daa'ima kee garagartee laaltu har'aas bilbila kan ergaandoo bilbila Nokia sanuu qabateen beenne bilbila kana bitannaani kan dagattu meeqatu jira daa'ima keechitti ji'a 9 garaatti baatte ji'a 9 booda immoo haga dhaltee harkatti naannefattee qabattu san siqaayii kee ka wajjin nyaatte sana hirraaffattee gaafa as geechi kanan biraa janajjantee wajjin akka barbaadde taatu meeqa keetitu jira maaliif kuni ta'uu danda'e maaliif haga wamititti gowwoomtan haga wamititti attaallalamtan hin barattani maali ani namni hin baranne namti kutuma takka jechuudha namni kutaa takka hin seenne biyya arabaa kanatti sammuusaa nama kaampaasii waggaa meeqa barate ni caala si'aatii ammaa kanatti jechuudha maaliif jennaani waa hunda dhagaa waa hunda argaa waa hunda dhaggeeffataa barumsis kana wanna biraa ideoloojii biraan qabu kanaafi daqiiqaa sinitti dheerasee jira namni garuu kan hunda dhaggeeffata dheedaa haasa'an jiru